video kana share naaf godha. Please video kana share naaf godha. Atraa waaqayyo video kana share naaf godha. Maallaqa ittiin baastanii share copying godha. Video kiyya namoota baay'ee biraa akka ga'uun barbaadaa jechuudha. Share copying godha. Hundi keessan iyyuu profile keessa micoo kana godhaa too fit jedha yoo dhuguma seerri jiraate ta'e dhugaa micoo tana akka baatu jechuudha. Intalli kuni hoggaa 14 biyya Suudi Arabiyaa hojjette. Hoggaa 14 gola ormaa keessa gubatte. Jireenya ishee mo'achuuf maatii ishee jijjiiruuf of jijjiiruuf hoggaa 14 gola ormaa keessatti dadhabaa turte. Yaa Rabbi galata kee gola ormaa keessa na baastetti gaa'ela erga ummatti hoggaa tokko ulfa ji'a sagalii akkuma si agartan kan deeyisaaf guyyaa 5 ji'a fi doktorri da'uudhaaf guyyaa 5 siyaa fi ji'ee bakka itti metti ishiin da'uudhaaf bakka shirri jettutti marzii laatanii fi ajjeesanii jechuudha. Haa ta'u iyyuu baattu viidiyoon kun isiniif barumsaa fi of eeggannoo isiniif ta'a jechuudha. Maaliif jennaan waan namuudatirra isiniif hin qoode jechuudha. Waa'ee viidiyoo kana irraa hin kaasee jechuudha. Viidiyoo kana obboleettii keenya kana haadha daa'ima garatti baatte kan haadha rimaa garaa qabdu kana jechuudha. Kan isii galaafate hiriyyaa isii kan hojii nyaatte kan hojii dhuyde kan isiin obboleettii kiyya jettuun jechuudha. Isinii galee wal dhabdee waanuma jiru wal dhabanii wal lolan. Wal lolanii ergaa wal lolaan gargar bayanii isheen kun akkuma argitan haadha daa'ima garaa qabdu guyyaa 5 akka fedha kan itti himame da'umsaaf. Isinii galee guyyaan 5 akka itti himamedha. Jidduu kanatti riyyaan isii kun maal gooti itti dawwaltee wallollee jirraa ni beekaa bakka dhiifama siif godhee jira dhiifama naaf godhii otis da'uuf waan kaateef wal arginaa jettiin. Isinis namni wallolee walitti araaramuu waanuma jiru dhiifama wal gaafachuu waanuma jiru dhiifama waliif gochuuf waanuma jiru. Isinis dhiifama gootee fi hayyee jettiin. Isiin kunis hiriyyaa fakkaattee obboleettii fakkaattee bofni marga keessaa jechuudha. Keeka marziidhaan hojjechi keekatti marzii gootee nyaachiste jechuudha. Nyaachiste hadha lubbuu isiitiif lubbuu daa'ima isii galaafatte jechuudha. Rabbiin isii haa galaafatu. Obboleeyyan kiyya jechuudha. Warri wal loltanii mana keessattu jechuudha. Namni nama lama taatanii yeroo wajjattan baay'ee wal lolu jira. Anu fi kiyya waan argeef wali bu'u jira. Hinaaffatu jira. Isinii galee sarraatanyaa badduutu jira jechuudha. Yooma warru si waamee warru kan si jaalatu ta'e yooma warru kan si waamu si erguuf waa si ajajuuf kan si yaama yoo ta'e isii maaf yaamanii maaf ana yaamuu didaniif kan sitti hinaaftee si balleessuuf karoora sitti baastu hedduutu jira jechuudha. Ijoolleen keenya warri nama lama taatanii hojjettan wallolli jidduu keessan hin jira taanaan waliigalteen hin jiru taanaan harka keessaniin hojjetadhaa nyaadhaa malee gonkum nyaata isiin isinii kennitu hin nyaatina. Nyaata isiin isin wajjiin hojjettu isinii kennitu hin nyaatina itti dhiyaattanii jechuudha. Osoo nyaattan inshallah osoo dhugaa jirtan osoo shaayii dhugaa jirtan osoo aannan wayii dhugaa jirtan yoo warruu biraa isin yaame itti deebitanii hin dhugina kan biraa hojjetadhaatii dhugaa malee nyaadhaa malee. Kana yoo isiniin jedhu awwaan namuudatti waan arge isinii qooduuf jechuudha obboleeyyan kiyya. Innis maas seetanii obboleettii keenya tokkotu maannaan jedhe wallollee erga wallolleetiin hin jenne maal gooti jetti maal gooti shaamboo kiyyatti kilooriksi nayxe jetti laala shaamboo kiyyatti kilooriksi nayxe argitanii isii balleessuuf isii gubuuf waan isin isii gooti garuu anis beekee jira jetti waan isin goote kana anis beekee jira garuu rabbiin na baasee jira jetti obboleeyyan kiyya nama hojjettanii waliin galtan taanaan namaa wal loltan taanaan namni sun dhiifama naa godhe akkas bakka akka dura itti wal loltan gaafate taanaan nama san dhiifama ayyuu yoo gooteef shakki nama san waan namni sun si dhiyeessu hin fayyadamin gonkuma hin fayyadamin sitti haa hafu namni sun maal naan jedha jettee qaaniif nama san qaanfachiisuu diddaaf hin fayyadamin lubbuu kee wanni sii caalu hin jiru. Kanaaf obboleeyyan kee ijoolleen nama lama taatanii hojjettan isii wajjin hojjettan sanii waliin galtan taanaan qibaatii keessan mataatti dibattan kireemiiwwan garaagaraa fuula keessaniif maalii keessaniif fayyadamtan shaamboo keessan kana hunda cheekii gootan malee hin fayyadamina wal loltan taanaan mana san keessatti beeytanii
mana namaa kana keessatti waa hedduutu jira. Wantoonni qulqullinaaf fayyadaman akkasumallee wantoonni qaama keetirra yoo bu'e miidhaa sirraan gahu wanti mana fincaaniitiin qulqulleessan hedduutu jira ni beektan. Kayoo qaama keetirra bu'e si cicciru jechuudha. Sirritti ofirraa eeguu qabdan yeroo ittiin wal loltan jechuudha. Kanama eeguu rakkumaa garuu argitanii jirtanii obboleettii keenya kanas kan lubbuu isii balleesse hiriyyaa kaleessa isii wajjin nyaatte isii wajjin dhugde osoo isiin hin hiikkatin ilmoo isii wajjin hadha marzii isii nyaachiste isii balleessite. Kana yoo dhageettan isin osoo isin ta'ee hoo ilmi namaa hagana siif yaadu namni itti wal lolte tokko kana narratti raawwatu jettee ni shakkitaa? Hin raawwatu akka raawwatu beeki. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa barumsa isinii ta'a jedheetanii yaada wanti kun viidiyoon kun nama lama taatanii hin hojjettan taanaan mana san keessatti sirritti ofirraa eeguu qabdan. Nyaata qofaanii miti jechuudha. Dibata isin dibattanii keemikaalota waan garagaraa kan mana fincaaniitiin qulqullaa'u kan sibiilota zaaganiin qulqullaa'u kunni qoricha adda addaatti bitamee mana isaanii kana keessa jira jechuudha. Mana si hojjettan kana keessa isuma san fuutee gaafa si yookaan shaampoo kee keessatti qibaatii kee keessatti dabalte ati garuu hin dibatta malee yeroo sanitti namni kun waan akkanaa narratti raawwate jettee hin yaaddu sii galee. Kanaaf nama tokko waliin buute taanaan nama san shakki siin jedhe shakki waan fayyadamtuun cheek godhaatiin hin fayyadamu. Argitanii jirtanii obboleettiin keenya kun har'a osoo shakkitee silaa keeka sanuu hin nyaattu. Hin jiraame namni walitti bu'uun waanuma jiru walitti deebi'uun waanuma jiru garuu kan narratti raawwatte jettee hin yaadne. Isinillee kan narratti raawwata namni kun jettanii waan hin yaadneef viidiyoon kun barumsaa fi of eeggannoo isiniif ta'a jedheetiniin ani kan hojjedhe irrattis hojjechuu hin barbaanne. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa sirritti of eegaa.